Tapha waancaan duraa jedhamee eegamuun morkiin Ispeenii fi Firaansi Kiiliyaan Mbappee Laamin Yaamaal walitti fides addunyaan hawwiin eegdi. Sarara fuulduraa jabaa Firaansi Kiiliyaan Mbappee Maayikil Oliisee Osmaan Dembeelee fa'aan durfamuu fi garee Luis de la Fonte ittisa jabaaf kubbaa miilaa qindaa'aa taphatu tooftaa eenyutu caalee injifataa fi tilmaamuun rakkisaa ta'eera. Dider Dishoon kan leenjitu Firaansi waggaa 3 walitti aansitee xumuraaf gahuun alatti ga'umsi morkattoota isaanii ittiin injifatan garee kamiifuu qormaata jabaadha. Xiinxaltoonni kubbaa miilaas garee biyyaalessaa Firaansiif Ispeen keessaa kan xumuraaf darbe waancaa ni fudhataa jedhuun tilmaamni ooftas biyyoota lamaan sadarkaa tokkoffaaf lammaffaan tilmaameen taphoota waancaa addunyaa kanaan gooliin tokko qofti kan itti gale Ispeen haalli kubbaa to'atanii taphatan goolii eegaaf sarara ittisaa isaanii akka hin qoramne godheera. Amma garuu sararri ittisaa kun saffisa taphattoota garee biyyaalessaa Firaansiin akkamiin dhaaba kan jedhu hojii cimaa Luis de la Fonteeti. Ooftan tilmaamni baasee yeroo jalqabaaf harka dhibba kallattii sirrii kan itti imale seenaa waancaa addunyaanis yeroo jalqabaaf biyyoonni sadarkaa fiifan baasuun sadarkaa tokkoffaa hanga arfaffaa jiran walakkaa xumuraan kan walitti dhufan waancaan addunyaa bara 2026 kun seenan dabalamuuf dhiyaateera. Firaansi, Ispeen, Ingilaandiif Arjeentinaatu walakkaa xumuraan walitti hafe. Erga bara 1966 as waancaa addunyaa kana injifachuun tabba kan itti ta'e Ingilaandi Arjeentinaa waliin taphni taphatan xiyyeeffannoo argateera.